kadhata godhatameef gaarii goonee galateeffannaa. Qorannaa keenya kallattiidhaan jalqabneetiin jenna. Kaleessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 11ffaa laallee turre achi keessatti gaafii kee tokko irratti xiyyeeffannee har'a immoo qorannaa keenya itti fufnaa. Boqonnaa 14 lakkoofsa 3 irra waan jiru tokko ilaalaa turreeyyu. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfanii fuula uniif akkasumas fuula uumama lubbuu qaban arfanii fi fuula manguddoota duratti hin faarfatu turanii. Faarfannaa sana immoo warra 60,000 fi 40,000 arfan biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokkollee baruu hin danda'u jedha. As keessatti fuula teessichaa duratti ka jennu teessicha irra eenyutu taa'aa ka jedhu mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irraa laallee turre. Kana booddee ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennu isa bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyoo fi hoolichaa biraa ba'uu natti agarsiise jedha. Kanaaf teessoo kanarra ka taa'ee jiru eenyu jedha jechuudha. Waaqayyoo fi hoolicha. Lakkoofsa 3 irraallee gas jennee wanti abaaramaan mandaratti keessa hin jiru 22 lakkoofsa 3 jechuudha. Wanti abaaramaan mandaratti keessa hin jiru keessatti hin argamu teessoon Waaqayyoo fi hoolichaa ishee keessa jira. Hojjettoonni isaaf maal godhu jedha? In hojjetu jedha. Kanaaf teessoo fuulduratti yeroo jennu teessoo Waaqayyoo fi teessoo eenyutu jechuudha? Teessoo hoolichaa. Teessoo abbaa fi kan ilmaa jechuudha karaa addaatiin. Isa kana mul'ata 3:21 irrattis hin argineetiin jenna jechuudha. Inni biraa immoo fuula uumama lubbuu qaban arfanii. Uumamni lubbuu qaban arfan kunniin eenyu fa'aa bakka bu'u? Akkasumas immoo manguddoonni 20 arfan hoo eenyu fa'aadha isaanii? Gaafiin gaafatame asirratti warra Kiristoos wajjin yeroo inni du'aa ka'e wajjin kaaniidha moodha eenyu fa'aadha? Faarfannaa sana immoo warra 60,000 fi 40,000 arfan kanatu faarfata jedheetiin jedha. Kanaaf achirratti xiyyeeffannee ilaalla jechuudha. Mee manguddoota 20 arfan odoo laalle dura uumamni lubbuu qaban arfan kunniin eenyu fa'aadha? Manguddoonni 20 arfan kun eenyu fa'aadha jechuudhaaf itti dhannee mul'ata boqonnaa 4 fi 5 wal faana ilaalla jechuudha. Mul'ata boqonnaa 4 fi mul'ata boqonnaa 5. Amma hundumti keessan iyyuu mul'ata boqonnaa 4 baafanneetiin jenne jechuudha. Wal faana ilaalla. Yoo baaftanii jiraattan uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irra kana booddee ani ilaalee Waaqa keessatti balbala banamaa tokko arge. Sagaleen inni dura akka malakataatti anatti dubbannaan dhaga'ee ture tokko akka malakataatti anatti dubbannaan dhaga'aa ture akkas jedha. Sagaleen akka malakataa anatti dubbannaan dhaga'aa ture tokko as kootu ani immoo wanta kana booddee ta'uun irra jiru sittan agarsiisaa jedha. Achumaanis ana hafuuraan nan guutame kunoo teessoon tokko Waaqa keessa kaa'ame. Teessoo tokko sana irra taa'ee ture. Tokkos teessoo sanarra maal ta'ee ture? Taa'ee ture. Amma waan boqonnaa 4 kana keessa jiru takka takkaan akka laalluun barbaada. Haga xumuramee dubbisna. Haga lakkoofsa 11 jechuudha. Hundi keessan iyyuu dubbisaa. Teessoon ture. Teessoo kanarra meeqatu taa'ee jiru? Tokkotu teessoo kanarra ture. Lakkoofsa namarraa hin dhaga'amii sagaleen koo. Boqonnaa 4 irratti achumaan ana hafuuraan nan guutame kunoo teessoon tokko Waaqa keessa kaa'ame tokkos teessoo sanarra maal ta'ee ture? Taa'ee ture. Inni teessoo sanarra taa'ee akka dhagoota yaasphiisii fi saardiyoon warra gati jabeeyyii calaqqisee in mul'ata ture. Naannoo teessichaa sabbata Waaqayyoo isa dhagaa gati jabeessa Himaar Degos jedhamuun fakkaatutu ture jedha. Kanaaf teessoo tokko kanarra akka taa'eeru eenyudha jechuudha? Waaqayyoodha jechuudha. Sabbata Waaqayyoo kakuun inni
saba isaatiif gale mallattoo isaa akka ta'e achirra ture jedha. Teessichatti naanna'anii teessoowwan 24 isaan irras manguddoonni 24 taa'anii turanii. Manguddoonni kun immoo uffata adii uffatanii mataattis gonfoowwan warqee kaa'atanii turanii jedha. Amma hagammaatti kalaalle isa teessoo irra taa'e laalleerra tokko manguddoota 24 laalleerra. 2 naaf qabadhaa. Lakkoofsa 5 irratti teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaa sagaleen qaqqawwee sagaleen biraas in ba'a turan. Teessicha fuuldura guci ibidda 7 in boba'u turan. Isaan kun hafuurota waaqayyoof maal ta'anidha? Hojjetan 7dha jedha. Hafuurota waaqayyoof hojjetan 7dha jedha. Amma waan sadaffaa ilaalarra jechuudha. Wanti sadaffaan kun maalidha? Hafuurota waaqayyoof maal godhan? Hojjetan yookaan immootu guca ibsaa 7 jechuudha. Amma ammaatti sadi ilaallee isa teessoo irra taa'e manguddoota 24 akkasumas immootu guca 7 lakkoofsa 6 akkasumas fuula teessichaa dura fuula waaqayyoo dura jechuudha. Wanti tokko afamee ture. Wanti afame sun immoo akka galaana isa of ilaallee fakkaatee keessaan waan argamu akka cabbii qullaa ture. Naannoo teessichaa bukkee garasiif garana uumamni lubbuu qaban arfan turan. Isaan fuula duraa fi dugda duubaan ija baay'ee qabu turan. Itti aansinee amma immoo tuqaa biraa eenyutu dhufee uumama lubbuu qaban arfan laala. Uumamni lubbuu qaban sun inni duraa leenca fakkaata ture. Uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan tuntunnoo fakkaata ture. Inni lubbuu qabu inni sadaffaan nama fakkaata. Inni arfaffaan immoo maal fakkaata jedha? Joobira. Tokkoon uumama lubbuu qabanii arfan kanaaf immoo baallee 6 qaba. Ijji isaas keessaaf duubaan naanna'ee waliin ga'a. Akkaniif guyyaa utuu ara hin galfatin Waaqayyo goofticha inni hundumaa danda'u inni ture inni amma jiru inni dhufuuf jiru qulqulluudha jedhanii hin faarfatu jedha. Uumamni lubbuu qaban kun isa teessoo irra taa'e isa bara baraan jiraatu sanaaf guddinni ulfinni galatas maal godhu jedha in dhiyeessu jedha. Yeroo kanatti manguddoonni 24 isa teessoo irra taa'e isa bara baraan jiraatu sanaaf gombifamanii in sagadu. Gonfoowwan isaanii teessicha duratti gatanii hin faarfatu. Yemmus ati waan hundumaa waan uumteef isaanis jaalala keetiin waan uumamaniif waan jiraataniif gooftaa keenya waaqayyoo keenya guddina ulfina fudhachuun siif in ta'a jedhan jedha. Tole amma boqonnaa 4 kana keessatti waan laalle tokko tarreessina. Isa teessoo irra taa'e argineerra. Manguddoota 24 argineerra. Uumama lubbuu qaban 4 argineerra. Guca ibsaa 7 argineerra. Galanni boqonnaa 4 kana keessatti dhiyaatu isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf waaqayyoof jechuudha. Waan hundumaa maal gooteetta waan ta'eef uumteetta waan ta'eef jedhanii isaaf sagadu jechuudha. Tole amma boqonnaa 4 kana keessatti sagaleen kun dhaga'ama miti? Amma tartiibaa waa akka laallu waan barbaadeef jaarsonni 24 kunniin eenyu faadha waan jedhu waan laalleef. Boqonnaa 4 kana keessa eenyutu hin jirre? Kiristoostu hin jirre. Mee boqonnaa 5 keessa dhaqnee jalqabna boqonnaa 5. Yemmuus ani mirga isa teessoo irra taa'e sanatti macaafa maramee taa'u tokko nan arge jedha. Inni teessoo irra taa'e eenyudha? Waaqayyoodha. Isa boqonnaa 4 keessatti dubbisaa ture jechuudha. Macaafichi keessaa fi duubaan caafamee ergaa caafamee immoo mallattoo 7 mallatteeffamee ture. Ergamaa aangoo qabeessa sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaaficha ittiin caafamee irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan male eenyu jedhee labsu tokko nan argee jedha. Amma isaan boqonnaa 4 keessa ibsamaniira hundinuu jiru. Garuu immoo macaaficha banee namni dubbisu jira hin jiru.
ergamoonnis banuu hin danda'anii Waaqayyo abbaan inni teessoo irra taa'ee hin banu akkasumas jaarsonni 20 arfanis hin bananii uumamni lubbuu qabu arfanis banuu hin danda'anii guccii ibsaa torbas isaan ergamoota Waaqayyoof tajaajilanii kan jedhu amma deebinee bal'inaan itti daballee ilaalla isaanis banuu hin danda'an. Sadiirraa Waaqa keessa lafa irra lafa jalas tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye jedha. Hubadhaa. Waaqa keessa lafa irra lafa jala. Yeroo sana Kiristoos maal ta'eera jechuudha? Du'ee jira. Du'eera. Awwaalameera jechuudha. Kanaaf namni yeroo du'e eessas hin dhaqu. Gara samiittis ol hin ba'u. Gara si'ooliis hin dhaqu. Gara gannatiis maal hin ta'u? Hin bu'u. Kana ragaan du'u eenyuti jechuudha? Du'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Yeroo du'e eessas hin turre. Samiis hin turre. Lafa irras hin turre. Lafa jalas ture jedhamee seenaan isaa maal hin ta'e? Hin dubbifamne jechuudha. Macaafni qulqulluun namni yoo du'e seenaan isaa maal ta'eera jedha. Seenaan isaa dagatameera jedha. Dagatameera jedha. Bakka achiin booda jaalala fedha ofii ibsuu danda'a namni yoo du'e? Ibsuu hin danda'u. Kana ragaa akka Kiristoos irraa tokkoon arganna jechuudha. Afurirraa tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu kan malee waan hin argaminiif baay'isee nan boo'e jedha. Manguddoota keessaa inni tokko immoo eenyu keessaa? Manguddoota keessaa. Hin boo'ini kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee moo'eera. Inni mallattoo sana torbaan kutee macaaficha banuu hin danda'anaan jedhe. Kanaaf manguddoon kuni lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Ergamaan aangoo qabeessa sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichi ittiin caafame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan malee eenyu jedha lakkoofsa 2 irratti. Lakkoofsa 5 irratti immoo manguddoota keessaa inni tokko jedha. Kanaaf tokko manguddoonni kun uduu Kiristoos gara samiitti ol hin ga'e eessa turan? Samii turaniiru. Turanii waan turre? Akka amma dubbifnetti osoo Kiristoos lafaan ka'in manguddoonni samii turanii namoonni turre. Okay. Boqonnaa 4 keessa manguddoonni turanii namoonni turre. Kiristoos garuu tureeraa? Hin turre. As keessatti macaaficha banuudhaaf kan malu eenyudhaa jedhee kan gaafate eenyu jedha. Ergamaa aangoo qabeessaa jedha. Lakkoofsa 5 irratti immoo ergamaa aangoo qabeessa kana irra deebi'ee manguddoota keessaa inni tokko immoo jedha. Hin boo'inii dura macaaficha illee banuu danda'u kan jedhaa ture. Inni kun kan eenyutti haasa'aarudha? Kan Yohaannisitti haasa'aarudha. Yohaannis ergamaan aangoo qabeessa keessaa isa tokkotu mallattoo macaafitti ittiin cufame kana kutee macaaficha banuudhaaf kan malu eenyuree jedhe kan labsu tokko maal godhe jedhe nan arge jedhe. Itti aansee manguddoo kana ergamaa aangoo qabeessa kana deebi'ee lakkoofsa irra maal jedhe? Manguddoota keessaa inni tokko jedhe. Kanaaf manguddoonni 24 kunniin isaan warra Kiristoos wajjin gara samiitti ol ba'an otoo hin taane ergamoota aangoo qabeeyyota bakka bu'oota addunyaa hin kufneeti jechuudha. Irra hin deebi'a kana. Yeroo baay'ee namoonni maal jedhanii barsiisu? Ergamoonni kunniin manguddoonni 24 kunniin warra Kiristoosii wajjin maal ta'eera jedhu. Warra Kiristoosii wajjin yeroo inni lafaa ka'e isa wajjin lafaa ka'eera jedhu miti. Orderii kana gaafa laalle garuu isaan ergamoota aangoo qabeeyyiidha malee nama wajjin kanasii kaanii miti. Sababni isaa Kiristoosiin banamuu uduu Kiristoosiin achiin ture boqonnaa 4 keessattuu eessa turaniina samii turaniina meeqa sidhee dubbifna. Akkuma itti boqonnaa 4 keessatti maal jedhanii galata dhiyeessan? Boqonnaa 4 keessatti boqonnaa 4 11 irratti manguddoonni 24 jedha 10 irratti 11 irratti ati waan hundumaa waan gooteetta waan ta'eef waan uumteef isaaniif jaalala keetiin waan uumamaniif jedha. Kana naa qabadhaa jechuma galata isaaniitu garaagarummaa inni qabu. Tole lakkoofsa 6 teessicha dura uumama lubbuu qaban arfanii fi manguddoota gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko maal godhe jedha? Nan arge jedha. Kanaaf hoolichi amma maal ta'eera jedha? Ka'eera.
Macaaficha banuudhaaf aangoo qaba. Hoolicha gaanfa torbaa fi ija torba qaba ture. Isaan torban kun hafuurota waaqayyoof hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti maal ta'anidha jedha. Ergamanidha jedha. Gaanfa torbaa fi ija torba qaba ture. Eenyutu qaba? Hoolicha. Torba kun maal bakka bu'u? Hafuurota waaqayyoon tajaajiluudhaaf gara biyya lafaatti ergaman. Isaan kunniin maalidha? Ergamoota torban bakka bu'u jechuudha. Ergamoonni hafuurota tajaajilan akka ta'e Ibroota 1:14 irratti ilaallee turre miti. Ibroota 1:13-14 mee dubbifna. Ibroota 1:13-14. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun diinota kee ejjeta miila kee amma siif godhutti gara mirga koo taa'e jedhee beeka jedha. 14 irraa isaan kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyinaa argachuuf jiranii hojjechuudhaaf ergamanii mitiree jedha. Kanaaf hafuuronni hojii warra fayyinaaf filatamanii hojjechuudhaaf gara biyya lafaatti ergaman maalidha jechuudha? Ergamoota jechuudha. Ergamoota jechuudha. Kanaaf boqonnaa 4 keessatti mul'ata boqonnaa 4 keessatti maal dubbifnee turre? Guca ibsaa torban tokko dubbifnee turre? Lakkoofsa 5 irratti teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaa mul'ata boqonnaa 4 5 dubbisaara. Akkasumas boqonnaa 5 lakkoofsa 6 wajjin wal bira qabnu waan barbaadeef jechuudha. Teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaa sagaleen qaqqawwee sagaleen biraas hin ba'u turanii. Teessicha fuuldura guci ibiddaa torba hin boba'u turanii. Isaan kun hafuurota waaqayyoof hojjetan torbanidha jedha. Hafuurota eenyuuf hojjetanidha? Waaqayyoof hojjetanidha. Isa kana boqonnaa 5 jaarrattis maal jedha? Boqonnaa 5 lakkoofsa jaarrattis. Teessicha dura uumama lubbuu qaban arfanii fi manguddoota gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge jedha. Hoolichi gaanfa torbaa fi ija torba qaba ture. Kanaaf gaanfi torbaa fi iji torba kun qaama kutaa hoolichaati miti? Hoolicharra jiru jedha miti ree? Hoolicharra jiru jedha. Isaan kun yemmootu maal jedha? Isaan kana yeroo hiiku isaan torban kun hafuurota waaqayyoof hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti maal ta'anidha? Ergamanidha. Isuma boqonnaa 4 lakkoofsa 5 wajjin wal qabata jechuudha. Kanaaf guca torba kana ija torba gaanfi torba kunniin ergamoota gara biyya lafaatti ergamanidha. Waldaa torbaaf ergamoota torbatu dhaqe. Dha'icha torba, mallattoo torba, malakkata torba kana hundumaa kana uffifan eenyudha? Ergamoota torban tajaajila addaa raawwatanidha jechuudha. Kanaaf guci ibsa torban kunniin iji torba gaafni torba kun aangoo kiristoosii argitee ifa kiristoosiitii fi waa hundumaa arguu kiristoosii. Iji ogummaa bakka bu'a miti? Waldaa torbaniif aangoo kan isaan irratti qabu kiristoosidha. Kan isaan tajaajilu kiristoosidha. Iji isaanii kan ittiin waa argu eenyudha? Kiristoosidha jechuudha. Kun tuqaa baay'ee murteessaadha. Kanaaf manguddoonni 24 kunniin waa'ee manguddoota 24 Maatewos boqonnaa 27 irraa waan tokko dubbisuu dandeenya. 27 naannoo lakkoofsa 52 irraa mee 27 irraa 52 irraa akkas jedha. Awwaalonni immoo banamanii warri qulqulloonni dur hin kaafamanii jedha. Yoomidha kan isaan kaan? Utoo Kiristoos hin kaanedha moo erga Kiristoos ka'edha kan isaan kaan? Lakkoofsa 53 irraa isaan awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandara qulqullaa'aatti lixanii namoota baay'eetti maal ta'an jedha? Mul'atanii jedha. Kanaaf ka'uu Kiristoostu dursa jechuudha. Hangafni warra du'aa ka'anii eenyudha? Kiristoosidha. Kanaaf awwaalonni banamanii kan isaan du'aa ka'an gaafa Kiristoos fannifame utuu hin taane erga Kiristoos du'aa ka'een booddeedha kan isaan ka'anii. Kanarratti barumsa garaagaraatu barsiifama. Akka waan yeroo Kiristoos fannoo irratti fannifamee bakakkaan yookaan sagaleen qaqqawwee dhagame isaan du'aa ka'anitti yeroo barsiifamu jira.
akka dhugaan jedhutti garuu erga Kiristoos du'aa ka'een boodidha kan isaan maal ta'an Yerusaalemitti mul'atan. Tole manguddoonni 24 erga isaan hin taane isaan samii galan immoo maal jedhaman? Akkana obboloota koo. Yeroo hundumaa hoolaan Faasikaa qalamee ayyaanni Faasikaa godhamee dhiifamuun cubbuu isaanii erga isaanii mirkanaa'ee booddee ayyaana angafaa waan jedhamutu jira. Waan hundumaa keessaa angafa fuudhanii kennaa dhiyeessu miti. Kennaa dhiyeessu. Kiristoosis namootaaf du'uusaa, namoota warra du'aniif fayyina ta'uusaa angafa warra du'anii jedha. Warra du'an keessa awwaalonni immoo banamanii warra qulqulloonni dur du'anii turan hin kaafamanii isaan kan akkamitti fuudhee dhiyeesse akka angafaatti nadootti fuudhee eenyutti dhiyeesse jechuudha. Abbaatti dhiyeesse jechuudha. Abbaatti dhiyeesse jechuudha. Mee ufi fudhannaa isaaf godhame boqonnaa 5 keessatti ilaalla Kiristoosiif. Mul'ata boqonnaa 5. Okay. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka mirga isa teessoo irra taa'ee jiru keessaa macaaficha maal godhe jedha? Hin fudhate jedha. Fuula harka eenyuti jechuudha? Harka abbaa isaatti. Kanaaf macaaficha akka baname hin argina. Waan tokko duwwaa laalee waan manguddoota 20 rafanii tuqaa tokko isinii tuquu barbaada. Mee boqonnaa 13 boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti yeroo manguddoonni kun sagadanii hoolichaaf jedhanii maal akka isaan jedhan ilaallame. Kana booddee ergamoota baay'ee teessicha uumama lubbuu qaban jedha lakkoofsa 11 irraa. Boqonnaa 4 keessatti ergamoonni baay'een maqaan isaanii hin dhaamne, hoolichi maqaan isaanii hin dhaamne. Ergamoonni baay'een kun wanti asitti maqaan isaanii hin dhaamneef Kiristoosin fuudhuudhaaf gara biyya lafaatti deemanii turanii jedha kitaaba irraa jira. Yeroo Kiristoos dhufu, Kiristoos otooma warri Galiilaa yeroo arganii utuma isaan argan duumessa keessa lixa jedha miti. Otooma isaanii jaalatanii Kiristoos maal keessa lixa jedha? Duumessaan marfamee duumessa keessa. Duumessi kun maalitti bakka bu'u? Ergamootatti bakka bu'u jechuudha. Yeroo dhufus duumessuma kanaan dhufa, yeroo inni gara samiitti ol lixus duumessuma kanatti isa fuudhee lixa jechuudha. Kun ergamootatti bakka bu'a. Kanaaf boqonnaa 4 keessa ergamoonni lakkoofsaan hin qabne baay'ee ka jedhan hin dhaamne boqonnaa 5 keessatti garuu dhaamaniiru jechuudha. Lakkoofsa 11 irratti. Isaan sagalee guddaadhaan hoolichi inni qalame aangoo badhaadhummaa ogummaa humna ulfina guddina ooqubaa fudhachuuf kan maleedha. 13 irratti wanti waaqa irratti lafa jalatti galaana keessatti uumame isaan keessa jirus ooqubaan ulfinni guddinni aangoon isa teessa irra jiru sanaaf hoolichaafis baraa amma baraatti haa ta'uu jechuun isaaniif maal ta'an jedha nan dhaga'e jedha. Uumamni lubbuu qaban arfanii ameen jedhan manguddoonnis gombifamanii maal ta'an jedha sagadanii jedha. Kanaaf boqonnaa 4 keessatti waan hundumaa uumteetta waan ta'eef jedhaa turan. Asirratti immoo maal jedhaa turanii qalamteetta waan ta'eef gosa hundumaa keessaa afaan hundumaa keessaa lakkoofsa 9 irraa argachuu dandeessa. Lakkoofsa 9 irraa ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa afaan hundumaa keessaa nama hundumaa keessaa saba hundumaa keessaa namoota dhiiga keetiin waaqayyoof maal goote jedha bittee jedha. Kanaaf manguddoonni 24 kunniin ergamoota humna qabanidha jechuudha. Ergamoota aangoo qabeeyyiidha. Akkasumas immootu probably jedha iddoo biraatti maalidhaafi kitaabni King James Version iddoo kana akkas jedhee waama isa lakkoofsa galii kana namoonni yeroo baay'ee warra du'aa kanidha jedhanii kan isaan moggaasan lakkoofsa galii irra kanatti jecha akkas jedhu jira. And they sang a new song saying mee Onisimoos namni qabu jira tarii namni harkaa qabu. Mul'ata boqonnaa 5:9 meenaa dubbisaa. Galataa raasin galateeffatu turanii akkana jedha. Hiitaa macaafichaa fudhachuun mallattocha siiquun qalamteerta'oo dhiiga keetiinis waaqayyoof bitteerta'oo gosa hundumaa keessaa afaan keessaayis sanyii keessaayis saba keessaayis. Okay. Nu bitteerta'oo ka jedhutu jira achi keessa.
Kallattiidhaan Onisimoos King James version irraa eekkame kun. Kanaaf as kutaan kun nu bitteetta jedhu waan qabuu fi inni kun namootas maal ta'uu danda'a jedhu bakka bu'uu danda'a. Namootas bakka bu'uu danda'a jedhu. Akka boqonnaa 4 keessatti gubbaarraa laalitti garuu manguddoonni kun utoo Kiristoos du'aan kaanes samii keessa jiru miti. Boqonnaa 4 keessatti jechuudha. Boqonnaa 4 keessatti yeroo macaaficha eenyutu bana jedhanii gaafatanis manguddoota keessa ergamaa aangoo qabeessa keessaa tokkotu gaafata jedha miti. Boqonnaa 4 fi boqonnaa 5 wal bira qabnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf isaan kunis yeroo tokko tokko namoonni iddoo kanatti waan akkas jedhuuf namas bakka bu'uu danda'u jedhu. Kanaaf marii kana keessatti Addaam yeroo Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti ijoolleen Waaqayyoo fuula Waaqayyootti ol ga'uudhaaf dhufanii eenyutu akka gidduu isaaniitti argame? Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 akkas jedhama. Gaaf tokko warri Waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufanii jedha. Seexanni isaan gidduutti maal ta'e jedha? Argame jedha. Iddoo seexana kanatti eenyutu argamutu ture? Addaamtu argamutu ture. Bakka bu'aan lafa keenya Addaam ture. Garuu Addaam aangoo fi dabarsee eenyuuf kenne? Seexanaaf kenne. Kanaaf seexanni aangoo achi dhaquu argate jechuudha. Aangoo achi dhaquu kana Kiristoos fannoo irratti irraa fuudhe. Kanaaf achi keessatti silaa bakka bu'ee argamu ture maal ture? Nama ture jechuudha. Jaarsonni 24 kunniin bakka bu'oota addunyaa maal hin taaneeti? Addunyaa hin kufneeti. 24 kan maqaa dhaaman as mul'ata keessatti jechuudha. Okay. Kanaaf waa'een manguddoota 24 duuma saniin osoo laallee bareedaadha. Maaliif mul'ata boqonnaa 4 fi boqonnaa 5 wal bira qabne tartiibaan clearly yoo dubbifne ifa waan ta'e argachuu dandeenya waan ta'eef. Okay. Uumamni arfan eenyu bakka bu'u? Uumamni arfan kunniin. Isa kanas Isaayyaas boqonnaa 6 keessatti kallattiidhaan waan wal fakkaatu qaba. Isaan kunniin eenyu faadha? Kirubeelootaa fi suraafeloota jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 6 keessatti boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti kanarratti suraafel warri achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatti fuudhee harka qabatee gara kootti maal godhe jedha? Hin balali'ee jedha. Isaan kunniin maal jedhaaf aarsaa waliin dubbataa turan? Qulqulluu jedhaa turan. Amma asirrattis jecha qulqulluu jedhu kana barumsa sadan tokkummaa wajjii wal fakkeessanii yeroo tokko tokko namoonni qulqulluu ka jedhu kun sadihii waamuu barbaadeeti yeroo jedhan jira. Garuu mul'ata boqonnaa 4 irratti eenyuuf jedhame jechi kun? Waaqayyo abbaadha. Mul'ata boqonnaa 4 irratti kallattiidhaan Kiristoos du'aan kaane ganaa ka'a. Boqonnaa 4 irratti maal jedhaa turan? Qulqulluu jedhanii kallattiidhaan isaaf sagadaa turan jechuudha. Teessoo irra ka ture garuu eenyu duwwaadha? Nama tokko. Abbaa tokko duwwaadha jedha lakkoofsa 2 irratti. Achumaan hafuuraan nan guutame kunoo teessoon tokko waaqa keessa kaa'ame tokkos teessoo sana irra maal ta'e jedha? Taa'ee ture jedha. Dhiqee immoo lakkoofsa 8 irratti tokkoon uumama lubbuu qaban arfanii kun immoo baallee 6 qabu ture. Akkuma Isaayyaas boqonnaa 6 jechuudha. Ija isaaf keessa duwwaa naanna'ee halkaniif guyyaas utuu gargar hin kutini Waaqayyo gooftichi inni hundumaa danda'u inni ture inni amma jiru inni dhufuuf jiru qulqulluudha jedhanii maal godhu hin faarfatu turan. Fakkeenyaaf Kiristoos Simoon yeroo jedhu Simoon nama garagaraa waa mara jechuudha. Maartaa yeroo jedhu Maartaa nama lama waa mara jechuudha. Dubbichi xiyyeeffannaa addaa argachuu akka qabu mul'isaadha jechuudha. Kiristoos fannoo irratti maal jedhee ture? Yaa abbaa koo akka jedhe miti? Elohim isa jechuudha. Okay. Laawudii yoo ta'e jiraate xiqqoo laawudii irraa balleessa.
Irraa amma kan dhumaa waa'ee manguddoota busaawota arfanii kana dubbisuudhaaf Hisqeel boqonnaa 10 bira naadatu. Hisqeel boqonnaa 10. Hisqeel boqonnaan 10 ifa nuuf godha jechuudha. Ifa nuuf godha. Hisqeel boqonnaa 10 guutummaa isaa dubbiftan iccita baay'ee bartu yoo dandame yeroo biraa bal'inaan qorachuu dandeenya waa'ee waaqummaas iccita waan guddaa nu barsiisa. Garuu boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irraa an kunoo geengoo 4 kiruubel biratti nan arge. Tokkoon kiruubel biraa geengoo tokkotu jira ture. Bifni geengoowwan sana akka dhagaa kirisoo liixoos hin calaqqisa ture. Bifni arfanuu jedhama. Afuridha isaanis wal fakkaata ture. Geengoon tokkos akka waan isa kaan keessa lixee hin fakkaatu ture. Geengoon kun akkam ta'eera jedha. Wal keessa lixeera jedha. Geengoon tokko geengoo biraa keessa, geengoon tokko geengoo biraa keessa. Isaan meeqadha? Afuridha. Asirratti waa'ee waaqummaan paasteriin tokko yeroo barsiisu waaqummaan akka waan wal keessa lixee akkas jijjiiru kana godhee asirra akka dubbataa garuu afuridha. Geengoo 4 qabadhaa qofa. Busaawota arfanidha kan waa'ee isaanii kan ilaalaa. Isaan kunniin kiruubelota jedha. 11 irraa isaan yommuu adeeman gara kiruubel itti garagalitti jiranitti arfanitti hin adeemu malee afuridha laalaa. Ofirra hin garagalanii hin adeeman turan. Yommuu geengoon inni fuulduraa garatti garagalee jirutti adeemu warri kaanis utuu ofirra hin garagalin gara inni adeemu isa duukaa maal ta'u hin adeemu turan. Walii galuu wal fakkaatu turan jedha. Guutummaan dhagna isaanii, dugdi isaanii, harki isaanii, koochoowwan isaanii akkasuma geengoowwan arfan isaanii isaan qabanillee guutummaatti ijuma duwwaadha jedha. Yeroo waa'ee busaawota arfanii ilaalla koolli isaanii kochoon isaanii keessaa falaallee maal qaba jenneerra? Ija qabu jenneerra. Geengoowwan sun bubbee jedhamanii waamamuun isaanii na dhagaye jedha. 13 irraan dubbisaara 14 irraa tokkoon isaanii fuula afur qabu. Fuulli inni tokkoffaan fuula kiruub, inni lammaffaan fuula namaa, inni sadaffaan fuula leencaa, inni arfaffaan fuula joobiraa fakkaata ture. Isaan kana hundumayyuu boqonnaa 4 keessatti ilaalleerra miti. Inni tokko leenca fakkaata, inni tokko joobira fakkaata, inni tokko nama fakkaata waan jedhu ilaalleen turre. Itti deebi'ee yaadachiisame. Boqonnaa 4 laalleerra waan ta'eef maaliif ifaadha wal tokkochuma kiruubel jedhee waan waamuuf jechuudha. Kanaaf boqonnaa 4 irraa argachuu dandeessu. Tokko leenca fakkaata, inni kun fuulli isaa nama fakkaata. Gara dhumaa irratti immoo tokko joobira fakkaata. Yeroo jedhu Hisqeel boqonnaa 10 irra ka jiruun completely tokko jechuudha. Akkamitti akka inni wal fakkaatu akka argitan waan nan barbaadeef. Kana booddee lakkoofsa 17 irraa gaazexanii dubbitanii hafuurri wanta lubbuu qaban sana isaan keessa waan jiru yommuu isaan dhaabbatan isaan kun hin dhaabbatu. Yommuu isaan ol ka'an isaan kun maal ta'u? Isaan wajjin ol hin ka'u turan. 19 irraa kiruubeliin utuma isaan ilaalanii kochoowwan isaanii diriirsanii adeemuudhaaf yommuu ol ka'an geengoowwan isaanii isaan bukkee hin adeemu turan jedha. Kanaaf kiruubeloonni arfan kunniin amala wal fakkaatu tajaajila wal fakkaataa akka isaan ta'an. Kanaaf waliigalatti uumamni lubbuu qaban arfan maal bakka bu'u jechuudha? Kiruubelotaaf suraataloota bakka bu'u jechuudha. Wanti lubbuu qaban irraa laga keebiraatti teessoo waaqayyoo jalatti arge jedha. Dhumarratti 22 irrattis waanuma arfan jedhu kan argineetiin jenna. Kanaaf waa'een jaarsolii 20 arfanii fi busaawota arfanii isa kanaadha. Isa kana caalu ammoo dhugaatti hundi kennayyuu tajaajila isa dhugaa kana raawwanne galaana birallee sanitti jaarsolii 20 arfan uumama lubbuu qaban arfan wajjin teenne qolichaaf faarsoo akka dandeenyu waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.